Today we are going to make brief discussion on tenses. Why tensuta kesumayu harra tensi lama fudhanneetu irratti bal'inaan mari'anna jechuudha. Kanaaf why tensi afaan Ingiliffaa keessa jiran sirriitti hubachuu yoo barbaaddan chaanalii kana akkasiin hordoftan isin gaafadha. Haaluma kanaan gara barumsa keenya har'aatti yeroo deemnu tensota afaan Ingiliffaa keessa jiran naannoo basically lamatu jiru. Isaan keessaa har'a present simple fi present continuous ilaallaa jechuudha. Tensota yeroo ilaallu maarkariin hima sana keessa jiran yookiin agarsiistuu akkamiitu tensi sana fayyadamuudhaaf nu gargaara kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Keessumaayyuu barattoonni waa'ee tensota kanaa maarkarii akkamii yeroo dhufan muka akkamii xumura isaa irratti fayyadamuu dandeenya kan jedhu hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf I hope barumsi kun baay'ee isin fayyada jedhanii yaada. Hintis ni kenna jedhanii yaada. Kanaaf sirriitti akkasiin hordoftan isin gaafadha. Haaluma kanaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu English tenses concerning present simple and present continuous tense. We are going to make brief discussion using Afaan Oromoo so that you can easily understand the way you can use the present simple and the present continuous. Warra kaanis haaluma kanaan barachaa deemna jechuudha. Present simple fi present continuous amma yoo ilaalle ittaanee immoo present perfect fi present perfect continuous haala kamiin fayyadamuu dandeenya. Past simple, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect. Warra kan haala kamiitiin fayyadamnaa agarsiistuun hima tokko keessa jiru tensii specifically fayyadamnuuf waan nu fayyaduuf kanarratti hintii muraasa yoo argattan baay'ee isin fayyaduu danda'a jedhetan amanaa. Kanaaf sirriitti akkasiin hordoftan isin gaafadha. Haaluma kanaan let us see these two tenses. Tensota lamaan kana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Present simple yeroo as biratti ilaallu affirmative form qaba, negative form qaba, hima gaaffii, hima of keessatti immoo akka as biratti ilaaltan note jettu kana qabaa jechuudha. Kanaaf unka akkamii fayyadamuu qabna kan jedhu barbaachisaadha. Unka kana fayyadamuudhaaf immoo keessumaa immoo subject pronounii afaan Ingiliffaa beekuun barbaachisaadha. For example, first person singular, first person plural hin jiru. Second person both singular and plural. Third person plural hin jira. Third person singular pronoun hin jiru. As biratti verbii nuun fayyadamnu kanaaf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf as bira kan jirtu hin third person singular pronounidha. Third person singular pronoun irratti simple present tense yeroo fayyadamnu SC daballa yookiin ESC daballa booda foormi isaa inni ilaalla subject pronounota kanatti taasisan yeroo ilaallu jechuudha. Kana keessatti signaaliin tensi kana fayyadamnu akka nuun fayyadamnu nu gargaaran warra kana kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Sila akkasitti hime tensota hundaafuu maarkarii mataa isaanii qabu. Keessumaa immoo adverbs of frequency warra jennu warra akka always, usually, often, sometimes, never warra jedhaman warra kaanis jiru. As biratti akkasiin ilaaltanii every immoo yoo jiraate keessumaa iddoo baay'eetti simple present tense wajjin fayyadama. Kanaaf akka signaalii tensi kana akka nu fayyadamnu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf kana hubachuun barbaachisaadha. For example, as biratti maaltu jira? Always in jira. Every with another word. For example, every morning ta'uu every year, every week. Every kun signaalii simple present tense jechuudha. Normally, often, seldom, sometimes, usually. Warri kun haala kanaatiin itti fayyadamna jechuudha. Kanaaf basically simple present tense ilaalchisee kanadha. Main using isaa in order to show habitual actions gochoota irra deddeebi'ee
habitii nu ta'an yookiin barmaata ta'an jechuudha. Har'as boris wanti nu raawwannu jiraate habitii jennee isa ibsuudhaaf simple present tense fayyadamna. Fakkeenyaaf every Monday, every Sunday. I go to church every Sunday. Kun sanbata gara waldaa deemuun akka inni habitii ta'e kan agarsiisudha jechuudha. Faaktii ibsuudhaaf yookiin wanna haqa ta'e tokko ibsuudhaafis teensii nu fayyadamnu teensii kanadha jechuudha. Mainly warra kan lamaan qabatameenan gaara ta'etan yaada. Present continuous or present progressive jedhamee waamuu danda'a. Maqaa lamaan inni yoomne hin danda'ama. Kana akkamitti fayyadamna unki isaa maal fakkaata jedhamee yoo ilaalame boodas itti deemnee ilaaluu dandeenya. Basically he is speaking, is, am, is, are warra verb to be keessaati sadan kana fudhannee kaan jechuudha. Present continuous yeroo fayyadamnu irratti maaltu jira? ing form of verbs. Speak jedhu kun speaking isaati jechuudha. Verb to be am, is, are jennee fayyadamneetu it is must to make that verb ing form. ing form gochuun keenya dirqama ta'a jechuudha. Akkuma as biratti ilaaltan he is speaking, he is not when we want to make negative form. He is not speaking. Is he speaking? In order to form the affirmative form of this sentence, we can form in this way. Faayidaan isaa immoo maalidha jedhamee yeroo ilaalamu action takes place in the moment of speaking. Akka signaalitti as biratti phraseota ta'an kana yookiin jechoota ta'an kana signal words jedhamee kun jechoonni kun hima keessatti argamaniinnan teensii nu fayyadamnu maayinni teensii present continuous ta'uusaa kan nutti agarsiisan at the moment, just now, look, now, right now warri jedhaman kun akka signal wordiitti fayyaduu danda'a jechuudha. Faayidaan teensii kanaa maayinni jedhamee action taking place in the moment of speaking. Yeroo dubbachaa jirrutti gocha raawwatamaa jiru ibsuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Action taking place only for a limited period of time. Fakkeenyaaf I am listening to the radio yoo jenne radio dhaggeeffachaa nafa miti. Sa'aatii murtaa'e keessatti yeroo murtaa'e keessatti dhaggeeffatamee waan dhaabbachuu danda'u garuu yeroo dubbii haasa'amu sanatti gocha raawwachaa jiru kan agarsiisudha. Meellee haala kanaatiin fudhachuu dandeenya jechuudha. Types of pronoun, especially subject pronounota kana beekuun barbaachisaadha teensii fayyadamuudhaaf. Akkuma isinitti keessumaa simple present tense yeroo fayyadamnu subject pronounota kana yookiin bamaqaa bakka maqaa buusnee kan itti fayyadamnu afaan oromootiin bamaqaa jenna. Warri kun beekuun barbaachisaadha. Warri kun immoo types of pronoun, subject pronoun in jiru, object pronoun in jiru, positive adjective, positive pronoun, reflexive pronouns. Yeroo biraa kana detail isaa ilaaluu dandeenya haala kamiitiin jechoota kana fayyadamna kan jiru. Garuu beezikiidha. Warri kun amma afaan Ingiliffaa keessatti, beezik Ingilishii keessatti namoonni afaan kana beekuudhaaf tattaafatan akka bu'uuraatti beekuu wanna qaban keessaatii jechoonni kun barbaachisoodha jechuudha. Keessumaayyuu immoo subject pronoun kun hima kam yeroo ijaarru teensota hunda keessatti wanna nu fayyadamaniif warra kan addaan baasanii beekuun barbaachisaadha. Simple present keessatti I warri singular jedhaman kun I and you. This is first person singular pronoun. This is second person singular. He, she, it. Warra kana sadanidha kan adda ta'an verbii irratti s yookiin es dabalu booda ni ilaalla. Warra kana sadan simple present tense irratti murteessoo jechuudha. Plural warra ta'an immoo we, you yookiin baay'ina kan agarsiisan they. Warra kanadha jechuudha. Warra kana addaan baasanii beekuun barbaachisaadha. Simple present tense, the form of simple present tense, we have here root verb, and it is expected to add s or es for third person singular pronoun. When
warra kaaniif immoo hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf I-dhaaf hin barbaachisu, U-dhaaf hin barbaachisu, Z-dhaaf hin barbaachisu. Third person singular pronoun warra ta'aniif immoo as biratti akkuma ta'e kanatti third person singular pronouns warra jedhama warra qabna. He, she, it sadan kana jechuudha. Warra kanaaf S dabala yookiin ES dabala. Third person yeroo jennu subject pronoun qofa kan ibsamus miti. Maqaa namaas ta'uu danda'a. For example, Chala goes to market every Monday. Yoo jenne as biratti amma Caalaa replace kan godhu yookiin bakka maqaa Caalaa jedhu kan bu'uu danda'u he dha jechuudha. He goes to market every Monday. Kanaaf he wanna ta'eef as biratti gorratti maal daballeerra ES daballeerra jechuudha. Kana ala as biratti akka ilaaltan you as bira you jaatee fi verbiin nu fayyadamnu speak as biratti unka nu jijjiiru waan tokko hin jiru akkuma jirutti itti fayyadamna. He speak English. Do you speak English? Gara gaaffiitti yeroo deebisuu barbaadamudha. For third person singular fakkeenyaaf he speaks English yoo jenne does he speak English? Does she speak English? Haala kanaatiin foormii gochuu dandeenya jechuudha. We use the simple present to express ideas that action is repeated or usual. Akkasila jenne habitii kan agarsiisudha jechuudha. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event. When yeroo hundumaa, for example, at 8 a.m. guyyaa guyyaadhaan wanna raawwattu yoo jiraate it is called scheduled event. Or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually doesn't do. Warra kanaaf fayyadamuu dandeenya jechuudha. I think the explanation is quite clear. Wanni isa fakkeessu jira etan yaadu akka salasitti mee signal word jennee warra nun yaadnu as qalama diimaatiin isin agarsiisuudhaaf yaaleera. I wanna taateef as biratti siin daballu. I play tennis. This is simple present tense sentences. As biratti immoo she doesn't play. She plays tennis. Jechuu dandeenya. Negative yeroo goonu immoo does ijaa fayyadamneef as biratti sii dabaluun barbaachisaa miti. Does he play? He plays tennis. Yeroo gaaffii goonu immoo does he play? Isheen as biratti plays jenne sira as biratti daaziidhaan waan ibsamteef third person singular ta'uu ishee as biratti repeating goonu jechuudha barbaachisu. Does he play tennis? The train, this is singular, leaves every morning. Every morning is a signal word of simple present tense. As biratti every morning phrasing jettu kun ijaa jirtuu fi tensii biraa wankuma fayyadamuu hin dandeenyu. Silaan scheduled jennee sana keenya eebnee isa agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf every morning jedheetu tensii baay'eetu jiru unka biraa fayyadamnee xumura kana unka biraatiin barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf tensii nu fayyadamuu nurra jiru simple present tensii qofadha. Maaliif as biratti every morning kan jettu waan jiruuf jechuudha. The train doesn't leave at 9 a.m. because it is scheduled to leave the area at 8 a.m. When does the train usually leave? It is scheduled. You can this one. She always. This is indicator of simple present tense. Because of that, you have to use simple present verb. Here we add s because here we have third person singular pronoun. She ijajirtu as biratti s daballeera jechuudha. I always forget my purse. Jechuu dandeenya jechuudha. As biratti yoo ta'e s hin barbaachisu. He never forgets. Here we have third person singular pronoun again. He never forgets his wallet. Every 12 months, the earth circles the sun. As birth circles the earth,
can be replaced by using it. It circles the sun. Because of that, we add here S. Every nasbarat akkuma sanitti markery simple present tense jechuudha. How can we use simple present tense? I try to make brief explanation concerning the way you can use simple present tense. As directly relevant can ibsudha. For example, as biratti the cats or cats, cat likes milk. Ta'ichuudha. As biratti pluralii waan taatiif namni they like milk. Kanaaf esiin dabalee nounirraa esiin kara singularity dhufuu dandeesse garuu as biratti cat likes milk. This is true. Birds do not. Here we have plural. Birds. A bird likes doesn't like milk. Haala kanaatiin ibsuu dandeenya. Ambo is in Oromia. This is a fact. California is not the United Kingdom. Wanna dhugaatii yaada akkasii ibsuudhaaf itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gara present continuous yeroo dhufnu it is used for actions happening at the present moment. Temporary actions when raawwachaa turu wanna ta'in temporary wanna ta'e yeroo muraasaaf wanna raawwatee darbuuf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin ibsina. Information personal plans for the future. I'm going to do this kind of plan. Isa ibsuudhaaf itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. As biratti akkasiin ilaaltanii actions that are happening at the present moment are activities occurring at the time of speaking. Some examples are in order to form present continuous tense we have to use am, is, are. Warra tuubiin fayyadamu warra kana sadanna. Third person singular dhaaf he, she, it dhaaf kan nun fayyadamnu easy dha jechuudha. I wajjin qofadha amii kan fayyadamuu dandeenyu. For plural we are, they are, you are jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. I am cleaning my house at the moment. Second person singular dhaaf qofadha are kan fayyadamnu you are jechuu dandeenya. Kana ala garuu singular warra ta'aniif third person singular warra ta'aniif easy fayyadamna jechuudha. She is not helping at the work today. We are not listening to you. Are you sitting here? What are you doing right now? Now it is the signal word of present continuous. Present continuous fayyadamuudhaaf immoo hima keessatti keessumaa yeroo qormaataa warri kun indikeetoroonni kun hin jiraatu teensii fayyadamtan akkasiin filannoo keessatti waan ta'eef kanaaf warra kana beekuun barbaachisaadha. Present continuous dhaaf yeroo hundumaa kun akka maakariitti teessii at the moment or now kan jedhu hima keessa jiraatennan present continuous fayyadamna jechuudha. As biratti akkasiin ilaaltan some common time markers for the present continuous tense are right now. Kun hima keessatti dhufeennan am, is, are with ing form of verb fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Now at the moment warri kun jiraatannan they are markers of present continuous tense. Actions that are happening at the present moments are activities occurring at the time of speaking. Some examples are as you are seen here. You can easily understand how it is used. Gara unka isaatti yeroo dhufnu akka isinitti hime saabjektiin jira. Saabjektoonni kun saabjekt pronounii ta'uu danda'u, maqaa namaa ta'uu danda'a. Ahmed jechuun he jechuudha. Bakka isaa buusuu danda'a. Caalaa he maqaa dubaraa yoo ta'e immoo she jechuu danda'ama. Isaan bakka buusuu danda'ama. I jiraattennaan ani dirqama fayyadamuu qabna. Mohammed is, he is, Ayantu is or she is.
warri kun dhufanii immoo verbii nuun fayyadamuu qabnu immoo as biratti akkasiin ilaaltani cleaning, studying, smoking ta'a jechuudha. Kanatti aansee kan dhufuu qabu warra kana ta'a. Grade 7 students they kan jedhu bakka bu'uu danda'a. Because of that we have to use are. Presenting kan jedhu immoo asitti verbii nuun fayyadamuu qabnudha jechuudha. Haaluma waliigalaatiin kan dubbachuun barbaadu maa'inni simple present tense keessaa ta'u present continuous haala siniif ibsuuf yaalee kanaan hubattaniidhaan gaaffii kamiyyuu tense kana wajjin wal qabatee kan dhufu 100% handle gochuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa chaanaalii kana akkasiin subscribe gochuudhaan akkasiin cinaa dhaabbattan isin gaafadha. Teensota warra kaanis haaluma kanaan itti fufnee kan ilaalaa deemnu ta'a. Galatoomaa.